السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى السنة ميول سجلين كنا جرى Talon ni hirpunya tu imana sabab Allah yo turis galmangenya kayogo to tangara kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe namna laganyare sabna laganyare kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe namna laganyare sabna laganyare tita tamale jalli garbare tamale swarri darbar Allah dula garra karun dirasu arujil bangenye imdatun damas jidi fi abidam manani jaru lotun sanye bofa tausinalu jalli suburka karun darasu gadade bisa kambas koti dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe tuma dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe tuma koti dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe tuma dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe tuma akakuma ye mamdu gadab sina safu jabsina mana utuba male arabano dina duga balfina fardiga faganu la labasore abasore korab dirre jibbe talayati gore duga gore koti dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe kuma dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe kuma koti dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe kuma dale yabe gale nufa urminde sun sesu dabe kuma hiddatige jirma boy tulan dole ori boy walindigno wali jarra da ugese ulfi jarra wajanin jigo manni gadanu tube duganin dabu ababo kututume wajanin jigo sirni gada jarana jalli suburka fila gada tufala sirna gada tufala ila gada tufala sirna gada الشما هركفوا جرى جرتو وردفتو تافي داوتو تميديا كيا بجينا كان نفتني أنا أفو نورا سنين جرى هرتنا وني في تقوى دبتشو بربادة ليفي كان اللي باي دبي جرى سامون كان جارو موتو أنا ليفي يوسينو واني تقول أفي وكان أرجع أفي ميتي كان سينو يورا وين أمتك يانا دوكم سكوا على ليفي كان سينو kanaaf ummanni keenya ka Oromoodha jechuudha yoo xiqqaate akka BBC meediyaa inni tokkorratti dubbise lammiin Itoophiyaa jechuudha kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru 30 akkasii gumti akkas natti fakkaate kanaaf har'a dhugaa jirtu dubbadhe biyya Arabaa kana keessatti jechuudha sagaleen keenya jira sagaleen ni dhagama sagaleen jira biyya Arabaa kana keessatti namni hedduun ijoollee biyya Arabaa ni tuffatan ijoollee biyya Arabaa jechuun warqiidha abbaan barbaade waan barbaade jedhi malee ijoollee biyya Arabaa jechuun dhiiras haa ta'u dhalas haa ta'u warqiidha maaliif ijoolleen biyya Arabaa tokkoffaa gaafa biyyaa baatu qalamaaf daftara ofii lafa keetti haadha abbaa ofii jijjiiruudhaaf abu'aati boo waa'ee meekaapiin asin jizba bichaan jala deemachi nuti jechuudha ijoolleen biyya Arabaa gaafa biyyaa baatu haadhaaf abbaa ofii qarqaaru biyya ofii jijjiiru mataa ofii jijjiiru biyyaa baate haa ta'u malee erga biyyaa baatee biyya ormaa kana keessa dhufte haalli kaleessa isiin biyyaatti baatee dhufte sun isiif hin guutu fakkeenyaaf tamana keessa dalaydullee maadaamiin isii ta'uu hin dandeessu yookaan ijoolleetu amala badaa qaba yookaan maadaamitu amala badaa qaba kanaaf hujii mana keessas baay'ee ulfaataa haalli biyya kanaallee baay'ee tokko itti rakkisa akkasuma ijoolleen biyya alaa jirtullee ijoolleen dhiiraatis jechuudha ka galaanaanillee dhufee ka hiqaamaanillee dhufee ka waan kamiinuu dhufee biyya tanani dhufa biyyootuma ardii Eeshiyaa hunda keessa jechuudha
gaafa dhufaniitiin jedhanii jiruun isaanii akka gaafa duraa san hin geettuuf maaliidhaaf akka gaafa duraa hin geettuuf haalli biyya ormaa namatti nama jijjiiramateeti. Kanaafuu ijoollee biyya arabaan tuffatina. Fakkeenya isin warri Ameerikaa jirtanii, Awustiraaliyaa, Awurooppaa maal jirtan isin mirga eenyummaa qabdanii biyya firiidamii jirtanii hiriiraan nu caaltan malee namni qabsoo Oromoo keessatti illee ijoollee biyya arabaa ga'u hin jiru. Abadan abbaan barbaade waan fedhe. Ijoollee biyya arabaa namni ga'u takka hin jiru. Ijoollee biyya arabaa jechuun warqiidha. Ijoollee biyya arabaa jechuun dahaaba. Ijoollee biyya arabaa yeroo hundaa isin rakkattee sagalee nuu ta'a isin jettu ittiin qoosina ittiin kolfina. Ijoollee biyya arabaatiif sagalee ta'a. Ijoolleen biyya arabaa maatii isii bira ka dhaabbattu, rakkataa Oromoo bira ka dhaabbattu, masjiida diinii rabbii bira ka dhaabbattu, nama har'a xiyyitiin waraaneetiin miidhame bira ka dhaabbattu. Ijoolleen biyya arabaa har'a mana hidhaa keessatti dararamaa jirtu. Ijoolleen biyya arabaa har'a mana hidhaa keessatti nama isii dubbatu dhabaafi. Kumni soddoma ol Saudi Arabiyaa keessa kumni soddoma ol mootummaan Itoophiyaa siyaasaaf itti fayyadamaa jira. Abiyyiin siyaasaaf itti fayyadamutti jira. Siyaasni Abiyyi kun immoo ilma Oromoo miidhaa jira, ilmaan Oromoo dararutti jira. Dur jechuudha namni beektanii Mallas Zeenaawii jechuudha. Bara Saudi Arabiyaa keessatti illee ta'ee biyya Kuweet biyya kamii keessattuyyuu mirgi nama kiyyaa kabajamuu qaba jedhee Mallas Zeenaawii jechuudha. Mirgi namni kiyyaa kabajamuu qaba. Namni tokko yoo narraa wareegame nama kee afuriin gumaa baafadha jedheen Mallas Zeenaawii yoo aangorra jiru san jechuudha. Mootummoota biyyoota alaatiin. Abiyyiin garuu har'a akka aangootti dhufeen nama meeqatu hidhame, nama meeqatu cafalaqe. Fakkeenya yoo isin kenne Kuweetiin keessatti dur yoo mootummaan biyya Kuweeti dur yoo qaanuu baasu qaanutu jira. Ijoolleen biyya Kuweeti ni beeytanii gaafa qaanuu kennu nagaan galta hin hidhamtu maaliin jettu haga guyyaan sii kenname turte achi booda natsaa galta. Baran ammoo haga Abiyyiin aangootti dhufe wallahi ijoollee Kuweetii keessa hagam akkasiin turte walumaan beekna, walumaan arginaa turre. Hundi kennaayyuu gabbaanii iyyaa turre, sagalee ta'aafii turre jechuu ijoollee kenna saniif. Maaliif mootummaan kun ijoollee biyya arabaatitti maaliif dugda gala? Maaliif xalayaa imbaasiin isaa barreesse, xalayaa mootummaan biyya arabaa isaa barreesse maaliif hojiirra oolchuu dhabe? Akkamitti siyaasaan nu daldalata? Wanti inni siyaasaan nu daldalatuuf maaliidha? Maaliif ta'e kun? Ijoolleen biyya arabaa jechuun fakkeenyaaf paaspoortii kan kee gaafa haaromsiifattu ani jechuu gaafa waggaa meeqa dura paaspoortii haaromsiifachuuf imbaasii dhaqee ture. Paaspoortii xiqqishuu takka pataagaa ni beeytanii pataagaa wanni isaan ijoolleen beektan jechuudha. Taas keessatti qabatanii deeman isin haaromsiisuuf diinara meeqa gaafate? Diinara 20 gaafata akka biyya kanaatitti. Namni diinarri sun eessa dhaqa? Imbaasii dhaqa. Imbaasiin eessa erga? Mootummaa kanaa galii galcha. Ijoolleen biyya arabaa bari gaachana. Ijoolleen biyya arabaa jechuun namni biyya arabaa jiru xiqqaa haa ta'u guddaa haa ta'u biyya isaatiifis maatii isaatiifis galii uumaa jira malee galii galchaa jira malee waan balleesse takka hin qabu. Har'a hoo hireen isaa maaliif mana hidhaa ta'e? Har'a hoo yoo nu ajjeesa, yoo nu fannisa, yoo nu rarraasa, yoo nu qala, yoo zayitii nutti naqa, yoo bishaan danfaa nutti naqa maaliif cal'isa mootummaan kun? Ijoollee Beeruutiin keessa dhumataartu. Saudi Arabiyaan akkasi. Biyyoonni Arabaa keessatti haga Abiyyiin aangootti dhufe nama meeqatu dhumatutti jira? Mootummaa Abiyyii wajjin jira. Yeroo tana siyaasaa fi abbaa barbaadde deeggari, paartii barbaadde deeggari. Garuu siyaasaa fi dhimmi rakkoon biyya ormaa eessattuu waliin qixxaatu. Abiyyii kan kee akkuma deeggartutti ta'e, Abiyyii kee deeggari. Abiyyii akkuma deeggartutti ta'e mootummaa kanaan lammii kan kee galchi, lammii kan kee biyya keetitti deebisi jedhi mootummaa kanaan akka inni dhiibbaa irratti godhi malee mootummaa kana cinaa dhaabbattee Abiyyii wajjin jira. Abiyyii kee wajjin qilee bu'i. Abiyyiin barsiillee ataan amma bari mootummaa kana deeggaraa jirtu iqaamaan qabdu bar ati nama mootummaa kana deeggaraa jirtu gaafa immoo gadalii si galchani eenyu dhufee si baasa? Akkasitti ofii yaadaa deema. Ani boru maal ta'a? Ana hoo boru maaltu narragaa? Biyya ormaa keessa jira. Ana maaltu narragaa jedha. Immoo meediyaan gurguddaan biyya alaa jirtanis ijoollee biyya arabaa jirtuuf sagalee ta'aafi. Ijoolleen biyya arabaa gaafa meediyaan tokko dhaabbatu kan maallaqaan isin wajjin dhaabbatu isaanii, gaafa rakkoon takka galte kan maallaqaan isin wajjin dhaabbatu isaanii abbaa barbaadda yoo taatanii namni ijoollee biyya arabaatiin qixxaatu takka hin jiru. Ijoolleen biyya arabaa warqiidha. Ijoolleen biyya arabaa dahaaba. Maallaqni isaan kushiinaa arabaa keessa dhaabbatanii fidanii, ijoolleen dhiiraallee maallaqni isaan gaalaaf re'ee tissaniitiin fuudhanii isinitti fidan. Har'as sadarkaa guddaan isin geetti malee wanni isin xinneessitu akka hin jiru, wanni isin xiqqeessitu akka hin jiru. Hadha hoo akkamitti lammiin keessan gaafa sagalee isaa dhabe, har'a lammiin keessan gaafa mana hidhaa keessatti dararamu maaliif sagalee dhabe?
sagaleen daduudee jirti dhaare maaliidhaaf lammii keessanii sagalee hin taane maaliidhaaf qomoo keessanii sagalee hin taane eenyu qabna wal malee mootummaan kun qilee nu buusaa jira mootummaan kun hallayyaan nu gataa jira biyya keessa siyaasaan nu daldalatu jira biyya alaatti siyaasaan nu daldalachuu jira ijoollee biyya arabaa Saudi Arabiyaa keessa jirtuuf tan daa'imman isaanii akkasitti mana hidhaa lafa kan sanuu mee amma dhugaa rabbii dubbanne qorri dhufee jira lafti qorra diilalli dhufee jira amma biyya kanatti amma ganama jechuudha yoo gadi baanu gibbii alaa kana tokko qulqulleessuudhaaf akkas oggii gabbaanuuf oggii hojii homaama fiddee deemnu jechuudha alli kun qorru eegalee jira akka malee qorraa jira yeroo ammaa kabana hidhaa keessatti dararamaa jiru obboleewwan teenya ka irra ciisan lafa dachee uffannaa hin qabne lafa wanta ka wanti xuffattuuf hin qabne keessa jiran daa'ima ani ofii kooti dhalee ilmallee arguu baadhu obboleessa qaba obboleetti qaba waan daa'imman na cinqa natti dhagama daa'ima shushuukkeen sun lafa simmintoo kanarra waggii raftu lafa akkanaa kanarra waggii raftu gubbarraa mukayyaa fi itti gadi ho'aa itti gadi qorraa daa'imman kun akka yoo rafan namatti hin dhagamu xiqqoomisi maal yoo sagalee walii taatan ijoollee biyya arabaa yeroo maallaqa bichaa barbaaddanii yeroo maallaqaa qofa barbaadan ijoollee biyya arabaa haadha ofii ijaartee abbaa ofii ijaartee obboleessa barsiiftee obboleessa ofii barsiifattee haadha ofii jiraachifattee yoo dur haati isii mana citaa qabaatte mana citaa irraa bara qorqoorrootti dabarsitee yoo abbaan isii rakkata hiyyeessatee abbaa isii isa jijjiirtee firaan qixxeessitee ollaan qixxeessitee waa'ee keenya kana kaasu keessi keenya dhukkubsata kanaafuu ijoollee biyya arabaati jechuudha ijoollee biyya arabaati sagalee haa taanu ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu sagalee haa taanu meediyaan illee akkuma yeroo maallaqaa nu barbaadan sanitti akkuma yeroo rakkootitti ijoollee biyya arabaa barbaadan sanitti yeroo guddinaatii fi yeroo faayidaa ijoollee biyya arabaa barbaadan sanitti hardhallee gadi baati ijoollee biyya arabaa tan mana hidhaa keessa jirtu kan mootummaan Itoophiyaa siyaasaa jedhee irratti fayyadamaa jiru kana sagalee ta'aafi hagammaan deenu sorry obboleessi keenan kolfisiisini inshallah gaafa oromiyaan bilisoomte inshallah kanaaf ijoollee teenya tabiyya alaa Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jirtu mana hidhaa Riyaadii fi Jiddaa fi Makkaa keessa jirti Riyaadii fi Jiddaa Makkaa akkas jedhani akka ijoollee ani bilbilaan dudubbisee aadaa irraa hubadheetti kanaaf sagalee nu ta'a dhumataa jirra nyaata gahaa argataa hin jirru dhibamnu yaala argataa hin jirru deebii gaafa nu reebamaa jirra jedhanii jirani kanaaf ilmaan Oromoodhaan mootummaa kana harka rukutina wallahi siyaasaa fi rakkoon biyya alaatu keessattuu biyya alaa tanarratti yoo rakkatan wallahi walitti duddangalina biyya alaa keessa yoo diinallee walitti taata yoo xilaatallee walitti taatan siif jira jedha hamilee ol qabadha harka keessan ol qabadha wal jabeessa waliif dhaabbadha hamma dandeettaniin biyyoota arabaa tana keessa namni jirtan lammii keessaniif sagalee ta'a ijoolleen biyya arabaa mootu mataa kiyyarraa kaasee anamma yookaan gaafa biyyaa boo maatiin kiyya yookaan harka qalleeyyii ta'uu danda'a maatiin koo yookaan rakkataa ta'uu danda'a amma hoo garuu maatii kiyya namaan qixxeeffadhee bakka gaarii dhaabbadhee zanaa jedhee maatii kiyyatti galuu danda'a kanaaf ijoolleen har'a biyya arabaa keessa rakkatan kun warra kalee haadha ofii jijjiiruuf abbaa ofii jijjiiruuf daftaraaf qalama isaa lafa godhee kaleessa biyya bahe har'a namni tokko si keessaa du'e bare amma ijoolleen mana hidhaa keessa dhumataa jirti ka dhumatu sun boru yoo dhalche ilma 4 5 8 yoo dhalche ilmi inni dhalchu sun boru biyyaa ta'a intalli har'a yoo takka hoo duute intalli har'a duututun boru nama 5 yoo dhalte ilmi isii sun boru biyya kan keessa si fayyada kanaaf ani obboleewwan kana wajjin hin dhalanne jedhin ilma namaa wajjin dhalattee qofaafi miti ilma namaa wajjin dhalattee qofaafi miti abbaa barbaadiyaata oromummaa takkatti waliin qabnaaf biyya takkatti waliin qabnaaf rakkoon har'a isaanirra ga'e kun anarrallee bor ga'uu danda'a rakkoon har'a isaanirra ga'e kun boru sirrallee ga'uu danda'a kanaafuu ijoolleen biyya arabaa qabsoo oromoo keessatti gahee guddaa taphataa turte qabsoo oromoo keessatti aarsaa guddaa taphataa turte maallaqa jennaan of duuba hin deebitu eenyullee nu beeka maallaqa jennaan of duuba hin deebinu rakkataa hedduu bira dhaabbannee jirra rakkataa hedduu fayyifnee jirra dhibamaa hedduu bakka kufee kaafnee jirra beelaa hedduu beela baasnee jirra dheebotaa hedduu dheebuu baasnee jirra har'a sagalee akka midhamne gaafa mootummaan Itoophiyaa siyaasaa nutti fayyadameetiin ilmaan oromoo mana hidhaa keessatti miliyoon 30 ol bakka tokkotti hidhee akkana irra taa'ee fixu kan bari mootummaa kana kan nama isa godhe galii paaspoortii kennaatiin galii imbaasii irraa bar nurraa guuramee karaa imbaasiitiin mootummaa kana ergamutu har'a mootummaa kanaayyuu nama isa godhe Itoophiyaan maaliin jirti haga ammaatitti
harkirra caalu galii ijoollee biyya arabaatiin jirti. Akkamitti naan jechuu dandeessan fakkeenyaaf imbaasitti warri dhiyaatan warri community jirtan community keessa namni dalaydanii weeytanii maallaqa ijoolleerra hagam guurtan yoggi community fi walgeettan maallaqni isin guurtan hagami ijoollee biyya arabaatirra hagam guurtan paaspoortii isaanii haaromsiisuudhaaf yoo isaan mana tokko baanii mana tokko seenan waamee qojjechaa fi turtan maallaqa isaaniiti maallaqni sun lafaa dhufeeti dhiiga isaaniiti. Haadha ofii abbaa ofii asiin qarqaaraa fira ofii ollaa ofii asiin qarqaaraa har'a dhiiga ofii gannaqanii ijoolleen biyya arabaa bari lafee ofii cabsite dhiiga ofii nyaataa jirti shaamaa taatee bari shaamaadha yookaan sa'aatii itti rafnu dhabnee sa'aatii itti hojjennu dhabnee sa'aatii itti kaaneetii waa nyaannee waa dhugnu dhabnee maaliidhaaf kaayyoo keenya kan kaleessa biyyaa nu baasisaniif jenneeti lafee biyya ormaa keessa mataa qaqqabannee jiraatan abiyyi deeggare okay abbaa barbaade haa ta'u deeggare akka nama tokkootitti garuu Adaanaa Jiraaliif irraba abiyyi deeggare akka nama tokkootitti garuu abiyyi akkuma deeggartu sanitti lammii kee ka biyya alaa keessa rakkataa jiru obboleewwan kee ka akkasiin mana hidhaa keessatti gubataa jiran saniif sagalee ta'a maal rakkanne obboleettii tiyyaa miti obboleessi kiyyaa miti hin jedhin atiin kunis kanarra mootummaa kana deeggartu yookaan iqaamaa qabdu yookaan iqaamaa qabda ta'a. Yookaan waraqaa eenyummaa qabdaa yookiin qabdu taasisaan seef rabbitu walitti beeka. Ani siin beeku seef rabbi walitti beeka. Boru yoo ati qabamte abiyyiin dhufee si baasuu hin danda'u. Siigalee boru yoo aggee ati qabamte abiyyiin dhufee si baasuu hin danda'u. Gaafa san eenyu rakkata simatu rakkata. Kanaaf yoo har'a obboleewwan kee rakkatan yoo har'a obboleewwan kan kee akka malee keessa jiraatan obboleewwan keetii sagalee ta'eefi obboleewwan keetii gabbayitii iyyi gaafa obboleewwan keetiif rakkoon kun furame borusiillee rakkoon furamuu danda'a. Mootummaa akkanatti lammii isaa mataa gaccabse mootummaa akkanatti alaaf biyya keessaa ilmaan Oromootitti taphate atuuyyuu gadee gartu dhugaa nama baratee miti maayyibiidha nama sammuu qabu osoo hin taane nama maayyibiidha namni yeroo ammaa mootummaa kana cinaa dhaabbatu. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan ijoollee keenya Suud Arabiyaa keessa jiraniif sagalee haa taanuufi haga isaan dukkana san keessaa baani haga isaan rakkoo cimtuu tana keessaa baani ka dhumate silaa dhumataa jira kun asitti dhumaa jira kun achitti beelaan dhumaa jira wallahi ani baay'ee natti dhagame garuu obboleewwan tiyya baguma biyyaan bahin osoo obboleewwan tiyya biyyaa baate baay'ee natti dhagamaa ture garuu isaan kunis obboleewwan kooti isaan har'a akkanatti dararaa keessa jiran isaan har'a akkana rakkoomtu keessa jiranis obboleewwan kooti obboleessi ka wajjin dhalatan qofaa miti obboleettiin ta wajjin dhalatan qofaa miti yaa obboleewwan kiyya warri beekumsa qabdan warri dhageettii qabdan hayyoonni teenna ilmaan Oromootiif sagalee ta'aafi keessattuu yeroo amma mana hidhaa keessatti ka dararamaa jiru harki caalu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun warra abiyyiin daawun jedhe fa'aadha. Kanaafuu mootummaan kun siyaasaan itti fayyadamee xalayaa mootummaan Suudii itti kenne fuudhee ijoollee tana baasuu dide ilmaan Oromoodha. Seenaan isin gaafata. Ijoolleen har'a akkasi mee shamarran babbareeddu shamarran kalee akkasi boottu san argitanii asheeta fakkaatti. Shamarran sun har'a galtee osoo dhalte ilmi garaa isii keessaa ba'u ilma akkami. Intalli garaa isii keessaa baatu intala akkami. Kanaaf lammiitiyya waliif haa birmannu waliif sagalee haa taanu gaafuma waa arganne bichaa wal arrabsuu suuraa walii barleessuu mataa gad walaa deebisuu naafu guyyaa rakkoodhaas wal cinaa haa dhaabbannu guyyaa rakkoodhaatis wal cinaa haa dhaabbannu nama har'a wal cinaa dhaabbateetu nama har'a waliif birmateetu borus waliif dhaabbata. Kanaaf ijoollee teenya Suud Arabiyaa jirtanii fuula feesbuuka kiyyaa jalanii jira. Mee deemaati viidiyoo san ilaala. Mee dhaqaati suuraa san ilaala. Wallaahi suuraa san ilaalee garaan kiyya na gubataa bul. Maaliidhaaf? Ana akka mataa kiyyaati maatii kiyya keessa ana takkattiidha namni biyyaa ba'e. Ani inshallah rabbi nagaa na haa galchu. San tahireeti yaa rabbitu harkaa qaba. Yookaan na galchaa yookaan na ajjeesaa san isatu beeka rabbi beeka. Garuu yoo ilmi dhiiraa biyya ormaa keessaa akkana rakkatu keessi kiyya na dhukkuba. Keessa kiyya na dhukkuba ilmi dhiiraa biyya ormaatiitti yoo rakkatu. Keessattuu ijoolleen teenya ta dhiiraa biyyaan bayina amma boodatti. Wallaahi biyyaan bayina. Maaliif biyyaa baatan immootu carraa gaarii jiraataan jirtan. Yoo isin akkanatti rakkattanii isin arginu hedduutu akka namatti dhagama. Hedduutu akka nama dhaga'ama. Akka mataa kiyyaatitti baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif lammii kiyya akkanatti rakkate argurra ani ofii kootii osoo rakkadhee natti tola. Lammii kiyya rakkate argurra ani ofii kootii osoo rakkadhee natti tola. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo haga mana hidhaa Suud Arabiyaa keessaa baanii abiyyi wajjin hin dhaabbatina. Abiyyi wajjin hin dhaabbannu. Abiyyi yoo inni waan gaarii hojjete wajjin dhaabbanna. Gaafa inni alaaf biyya keessatti lammii keenya cafaqee mana hidhaatti tolbuun mootummaa kana jalaa harka fudhadha. Mootummaan kun nu balleessuuf deemaa jira. Kan mana hidhaa keessa jiru biyya alaatiif biyya ormaatitti illee
kunillee ilmaan Oromooti. Abiyyiin Oromummaa jibbee jira. Abiyyiin Oromoo tuffatee jira. Har'a ijoolleen keenya ka Suudii mana hidhaa keessa akkanatti jiru kun osoo obboleessa kee ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Obboleessa kee ka wajjin dhalatte osoo ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Obboleettii ta'e wajjin dhalatte osoo ta'e maaltu sitti dhaga'ama? Yaa dhiiroo obboleessi kiyya hin jedhin ka wajjin dhalatte qofaa miti. Obboleettiin ta waliin dhalatte qofaa miti. Islaamummaan illee ta'e guma kamiinuu Oromummaan illee ta'e obboleessi kan yoo ati rakkatte kan yoo ati miidhamti si wajjin miidhamu kan yoo ati rakkatte si wajjin rakkatu kan yoo ati kufte kufa kan keessan si dafee si dhaqqabu kan yoo ati bakka tokkotti jiga san si kaasu malee obboleessi kan garaa keessa waliin dhalatan qofaa miti. Obboleettiin kan garaa keessa waliin dhalatan qofaa miti. Wallahi yoo dandeettan jechuudha. Ilmaan Oromoo dandeettan ijoollee Suudi Arabiyaa akkasitti garaa ofii hidhatanii akkasii lafa gangalansa yoo dandeettan birrii takka lama sadii walitti guuraati deemaati kuubusa takka jibinii takka bitaa fi poolisoota kadhadhaa itti kenna haa nyaattuuti haga gaafa biyyatti galtu. Ijoollee san akkasii mana hidhaa keessa arguu irra hedduu takka nama gaddisiisa. Maali mootummaan kun osoo badee dhabame osoo biyyee nyaate maal qaba haga ilmaan Oromooti taphatu haga lammii isaati taphatu yoo du'ee biyyee nyaate hoo silaayi bu'aan qabu faayidaa hin qabu mootummaa faayidaa qabu mootummaa bu'aa qabu mootummaa sabaa yaadu wajjin dhaabbatan amma mootummaa Kuweetii engadda nurraa wareegam haga hadhaatis yoo waalee dubbatan waa'ee meesaa bu'aa maaliif waan inni mootummaa gaarii ta'eef waan inni mootummaa ummata isaatii dhaabbatu ta'eef mootummaa ummata isaatii hin dhaabbanne mootummaa saba isaatii waan goone maalitti godhani maalitti godhan mootummaa lammii isaatiif hin taane wanti itti godhan maalidha? Kanaaf ilmaan Oromoodha ijoollee biyya Arabaa hin tuffatina. Ijoollee biyya Arabaa hin tuffatina. Dhiira biyya Arabaa hin tuffatina. Shamara biyya Arabaa hin tuffatina. Dhiirri biyya Arabaa shaamaadha. Shamarri biyya Arabaa shaamaadha. Dhiirri biyya Arabaa akkami shaamoo naan jette? Mazaraa keessa oola. Gaala tisaa oola. Hoolata tisaa oola. Achi yoo ka'e akka Arabni itti ajajju kama beekutu beeka. Kama argetu beeka. Dhiiga ofii nyaata. Dhiiga ofii laffa'ee dhiiga isaa nyaata. Dhalaan illee akkasuma mana Arabaa diqaalaa isaanii guddiftee daa'ima isaanii jechuudha. Fooqii baatee lafa gaddeebitee shintibeetii isaanii dhixxee mana isaanii qulqulleessitee dhiiga ofii nyaatteeti kan isin qarqaaraa jirtu. Dhiiga ofii kumaataman gadi naqxeeti. Yeroo hedduu ogiisi shamarran biyya Arabaa jettan of keessa gacan isa malee shamarran biyya Arabaa namni takka hin geettan. Dhiira biyya Arabaatis namni takka hin geettan. Garuu diyaaspooraan aluma kana osoo jirruyyuu harka dhibbatti wal caala. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu nama dhiiga ofiitiin jiraatu. Ijoollee biyya Arabaa hin tuffatina akka keessan biyya firiidamii Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota garaagaraa jiraannee firiidamii keessa jiraachuu dhabne malee qabsoo Oromoo keessatti illee shoora guddaa taphataa jirra. Qabsoo Oromoo keessatti illee gahee guddaa taphataa jirti ijoolleen biyya Arabaa. Mee ijoollee biyya Arabaa keessaa jechuudha. Mee garee tokko ijaara fakkeenya isinii kenna garee tokko ijaartanii garee ijaartan san keessatti ijoollee biyya Arabaatu galii guddaa irra guuramoo ijoollee namoota biyya alaa jirantu awroota Ameerikaa fi Awurooppaa maal jira? Qabsoo Oromoo keessattuu siyaasaan sagalee wal caalu maallaqa wal caaluun garaagarummaa guddaa qaba. Diinagdeen illee ta'e ijoollee biyya Arabaatu sin caala. Mootummaan kun illee galii guddaa kan argatu biyyoota Arabaa kanarra osoo sammuu qabaate osoo nama xiinxallu ta'e osoo nama sammuu qabaatu ta'e Abiyyiin galiin guddaan isaa galtu biyya Arabaa kanarraa biyyoota Arabaa kanarraa hadha ijoollee biyya Arabaa kana gadi ba'ee fi ilmaan kiyya lammii kiyya saba kiyya jedhee ijoollee biyya Arabaa kana bira dhaabbate ijoollee kana mana hidhaati baasaa ture Abiyyiin jechuudha. Jazbichi osoo nama ta'e kun namaa miti. Kuni namaa miti. Abiyyiin dhiiga Oromummaan qabu osoo dhiiga Oromummaa qabaate lammii ani yoo Oromoo jedhu Oromoo qofaa miti amma kan mana hidhaa keessa jiru. Oromoo qofaa miti. Lammii Itoophiyaa hundumaa mana hidhaa keessa jira war biyya alaa tana keessatti. Mootummaan lammii isaatiif hin dhaabbanne. Mootummaan lammii isaatiif gadi baheetiin kufee hin kaane. Mootummaa jedhanii safaarsanii kana yartu. Abiyyiin mootummaa jedhanii safaarsanii yeroo tana akka mootummaa Abiyyiin mootummaa jedhee safaarsu osoo na bira dhufe wallahi jihaadaan isatti ba'a. Maalidha? Kuni mootummaa osoo hin taane mootummaa nama nyaata mootummaa zaalimaati. Rabbiin mootummaa zaalimaa kana nurraa haa darbu. Kanaaf obboleewwan keessanii sagalee taafi ijoollee biyya Arabaati jettaniin tuffatina ijoolleen biyya Arabaa abbaa barbaadde caalti kana yoo jennu onnee dhaanee dubbanna ijoollee biyya Arabaa jettaniin tuffatinaati hayyoonni Oromoodha kan biyya gurguddatan biyya firiidamii jiraatanii sagalee gabbaatanii uummata keessanii taatan sun gadi baati ijoollee kana sagalee taafi ijoolleen biyya Arabaa fakkeenyaaf Suudi Arabiyaa, Kuweet, Dubaay, Imaaraat,
Oomanii fi baareen akkasuma biyyoota Arabaa guutuu keessatti ijoolleen biyya Arabaa gadi baatee hiriira bahuu hin dandeessu malee hiriira bahuu hin dandeessu. Sagalee kennachuu hin dandeessu. Garuu qabsoon ijoolleen biyya Arabaa gootu karaa diinagdeetiin abbaa feete caalti. Kanaafuu akkuma yeroo faayidaa ijoollee biyya Arabaa barbaadan akkuma yeroo rakkoo san isaan rakkoo ta'an isin oolchan isinillee ijoollee kana rakkoo isaanii oolchaa isiniin jenna. Warri Ameerikaa fi Awustiraaliyaa biyyoota garagaraa jamaal kana jirtan ijoollee biyya Arabaati jettaniin tuffatina. Ijoolleen biyya Arabaa ijoollee tuffatanii miti. Ijoollee haadha ofii rakkoorraa baaste, ijoollee fira ofii rakkoorraa baaste, ijoollee biyya ofii gaachana taatee maallaqaan guddifte. Ijoollee kanaaf sagalee haa taanu. Wal malee nama hin qabnu, waliif haa dhaabbannu. Ani biyya firiidamii jira isaan biyya Arabaa jiran jettee tuffati ijoolleen biyya Arabaa abbaa barbaadde caalti. Abbaa barbaadde shaamaadha dhiiga ofii nyaataa jirti. Dhiiras taate dhalas taate ijoolleen biyya Arabaa abbaa barbaadde caalti. Gadi baatee nama hin kadhattu kadha nama rakkoo nama oolchiti malee ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtu rakkoo si oolchiti malee gadi baatee maallaqa sin kadhattu. Yoo ofii jaalala irratti wal jaalatanii abbaa warraatiif haadha manaa ta'anii xiqqoo maallaqa irra wal lolanii walii kan isaanii dhimma isaaniitiin hangalchisuun garuu biyya Arabaa keessa hojjette maallaqa nama hin kadhattu. Maallaqa nama si kadhate san rakkoo baafta malee. Mootummaa jazbicha amma ilmaan Oromoo irratti taphatu kanaayyuu ka paaspoortii kennaatii fi ka mattaawaqaa kennaaf nurraa guuramu galii isaa gala. Kan galii isaa galutu galii gala imbaasiitiin isaa galutu har'a biyya san isaa utube. Osoo sammuu qabaatee osoo beekumsa qabaatee ijoollee biyya Arabaa kanaaf namni dursa gaachana ta'u isaadha. Maaliif Mallas Zeenaawii irraa maaliif beekumsa fudhanne? Mallas Zeenaawii irraa maaliif beekumsa fudhanne? Mallas Zeenaawii haga inni aangorra ture ijoolleen bara Mallas Zeenaawii biyyaa baatan ni beektanii. Ijoolleen bara Mallas Zeenaawii biyyaa baatan ni beektanii. Mallas Zeenaawii namni kiyya tokkochi miidhame, namni kiyya tokkochi wareegame, nama kan kee afurii shaniin gumaa si gaafadha jedhanii ture biyyoota Arabaa tanaan jechuudha. Kanaaf mootummaan kun maalidha inni? Maali lammii isaatiif kan hin dhaabbanne? Mootummaan qomoo isaatiif hin dhaabbanne maalidha? Mootummaan saba isaatiif hin taane, mootummaan ilma isaatiif hin taane. Mootummaa jennees abdanna yaa Rabbi nurraa kaasisaan jenna malee mootummaa bareedaa zaalima kana nurraa darbi nurraa kaasisaan jenna malee akkana kana hin deeggaru. Namni yeroo ammaa mootummaa bineensa kana deeggartu jazba. Yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaa immoo hin arrabsina. Ijoollee biyya Arabaa hin arrabsina. Shamarran biyya Arabaa hin arrabsina. Shamarran biyya Arabaa warqiidha. Sin kadhattu sumuna tana sin kadhattu. Si galee sumuna tana sin kadhattu. Shamarran biyya Arabaa nama si gooti malee si jijjiirti malee. Meeqa kam ka dhiiga shamarran biyya Arabaatiin lumpee baasee dhala afurii shan fuudhe. Shamarran biyya Arabaa warqii abbaa barbaadde caalti. Dhiiraayyuu ni caalti. Dhiirri biyya Arabaallee jirtu dhugaa isinii hima. Gaalanitti siti. Ogummaa qabdu suuqii garagaraatiif makiinaa garagaraa keessallee ni hojjetti sirriidha. Tammoo sa'in ogummaa hin qabne hoolotaaf waan barbaadde ni hojjetti. Biyyoota Arabaa keessatti garuu ammoo gadi baatee maallaqa sin kadhattu. Maallaqa ofii san baastee si gargaarti malee. Meediyaadhaan isaa ta'u qabsoo Oromoo keessatti isaa ta'u rakkoo barbaadde keessatti illee haa ta'u. Kanaafuu ijoollee biyya Arabaati sagaleetaaf ijoollee biyya Arabaa jechuun shaamaadha. Ijoollee biyya Arabaa jechuun warra dhiiga ofiitiin bulu, nama dhiiga isaatiin bulu, nama foon isaatiin nyaatameetiin dhumate gaafa biyyaa baanu asheeta fakkaanna. Har'a garuu jismiin keenya sun nurraa dhumee bareeddumni keenya sun nurraa dhumee biyya firii kee damii keessa hin jiraannu ganamni hojii galgalli hojiidha. Saadii damii afur boqonnaa hin qabnu biyya ormaa keessatti gubannee biyya ormaa keessatti gubannee dhiiga teenya laffaanee haadha abbaa keenya mataa ol qabnee ollaan qixxeessinee haaftaamii godhannee rakkataan qixxeessinee gaafa sabni keenya nu jalaa beela'ee sabni keenya nu jalaa rakkatullee saba keenya cinaa dhaabban. Ani yoo akkana haasa'u waan ofii kooti hojjedhee argeeffan akka hin jala of ta'ee dubbadha. Kanaaf ijoollee biyya Arabaallee hin qeeqina, ijoollee biyya Arabaa hin tuffatina. Ka biyya Arabaa keessa hidhamee taa'u kun har'a kakalee haadhaaf abbaa ofii nama isaan godhee fira isaa ollaa isaa fira godhee. Rakkataa isaa bira dhaabbatee har'a rakkoo hamtuu keessa jira. Obboleewwan keenya sagalee ta'a seenaan isin gaafata. Waan tabaatu sheer godhaa oolta, waan arrabsootu sheer godhaa oolta, waan bilisiginnaan odeessitu sheer godhaa oolta. Ijoollee Suudi Arabiyaa Makka Riyaadiif Jidda keessatti dararaa hamtuu keessa jiraniif sagalee ta'aafi. Silaa Kuweet galanii jiraniif alhamdulillah mootummaan Kuweet illee hagasmara mootummaan nama dararuu miti. Mootummaan biyya kana baay'ee kan nu dararillee argine xiqqoo warra Baareenii fi Beeruuti. Akkas warri Dubaay kunillee homaan jettanii amma harki caalu harki miidhaa guddaa qabdu ummata keenya kan Suudi Arabiyaati. Suudi Arabiyaan baay'ee hammaattee jirti. Maaliif baay'inaan ummanni Suudi Arabiyaa deemu warra karaa bishaaniitiin deemu paaspoortii osoo ta'anii osoo karaa xiyyaaraa kanaan ta'anii hammana rakkoon ittiin jabaattu ture.
gara galaanaati waan dhufaniif sirriidhaan rakkoon itti hammaata. Kanaafuu mootummaan kun siyaasaaf uummata kanatti fayyadamu osoo hin taane uummata kana cinaa dhaabbatee uummata kana mana hidhaatii akka baasu jedha. Obboleewwan tiyyaa wanni isin kadhadhu ammallee irra deebi'e leeman sumuunita kana qarqaaraa isin hin jiru amma birrii isin agarsiisuu danda'a nama hojjetatu nama dalagatu amma laqa nama kadhadhu nama qarqaara malee dhugaa jechuun akka mataa kiyyaatitti nama qarqaara malee nama cinaa dhaabbadha malee maallaqa nama kadhadhu warri na beeku danda'a garuu yoo lammiin kiyya rakkatu immoo keessi kiyya na dhukkubsata lapheen kiyya nan danda'u lapheen nama kiyya obsuu hin danda'u Abiyyi Ahmad osoo argee baran akka nama shunkurtii ogii nyaata hojjedhu kukkutu san akkasiisan kukkutaa ture jechuudha Abiyyi osoo argee haga'in Jawaariin hidhee garaa kenna gubee Haacaaluu ajjeesee garaa kenna gubee biyya alaa keessatti illee ilmaan Oromoo hidhee garaa kenna gubee mootummaa makkaan nu gubee kana sila mootummaa isaan jechuu miti akkana isa karattafuu ture akka shunkurtiititti jechuudha wayirra isa godhanii mootummaa kana kanaafuu ummanni kenna yeroo ammaa tan siyaasa keessa harka fudhadhu gandummaa keessa harka fudhadhu rakkoon biyya arabaatuun rakkoo gandummaa wal qabattuu miti rakkoo siyaasaa wal qabattuu miti rakkoo ati paartii kaafaa'u ati paartii barbaade haa ta'ettu ijoolleen biyya arabaa yeroo ammaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa jirtu barbaaddu kaafaa'u barbaaddu abaa'u barbaaddu paartii bilisiqinaa waan barbaadde haa taatu waan fete haa deeggartu garuu yeroo ammaa biyya arabaa kana keessatti rakkoo isaanii itti hawwine maaliif rakkoon kun borullee sirra gaa waan ta'eef dandeessu sagalee ta'iifi bakka jirtanii sagalee walii ta'a bineensa harkaa wal fuudha ijoolleen urga torbee kanaati nama 4 irraa 5 irraa 6 irraa 7 irraa dhumattu sunni osoo obboleessa kee ta'e maaltu sitti dhagama osoo fira kee ta'e maaltu sitti dhagama kanaaf sagalee walii haa taanu obboleewwan keenya cinaa haa dhaabbannu ilmaan Oromoo sagalee waliif haa taanu ana gaafa ani du'e naaf hin boo'ina dhugaa isinii himu ani leeyman gaafa du'e naaf hin boo'ina gaafa lubbuun jiru jechuudha gaafa lubbuun jiru awwaara kadhe naaf bu'a amma haga fayyaa qabu maallaqa isin hin kadhadhu nama dalagataa jiru humna qaballee ijoollee lafaa dhufaa jirtullee dalagatuu ni danda'a dalagataa ammallee alhamdulillah garuu gaafa rakkoon hamtuu wayina qabatte isin paartii kana isin miseensa kana isin siyaasa kana keessa jirti jettanii gaafsan narratti osoo dhiibbaa gochuu osoo hin taane hamma dandeettanii naa birman akkas amma ijoollee mana hidhaa jirtu sanillee paartii barbaade haa deeggaru waan barbaadu dhagaa baadhate haa deemu yeroo tanatti yeroo rakkoof dukkanaa tanatti paartiidhaan wal qabsiisuun siyaasaan wal qabsiisuun abadan hinumaan ta'u abadan dandeettan sagalee walii ta'a haga rabbi bineensa kan harkaa isaan baasu biyya keessatti bineensa harka jira biyya alaatitti bineensa harka jira kanaafuu waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaadhaa ijoollee Suudi Arabiyaa qofa miti ijoollee biyya arabaa hinumaan tuffatina ijoollee biyya arabaa hamilee ittiin tuffatan takka hin qabdan ijoolleen biyya arabaa abbaa feete caalti kanaafuu ijoollee biyya arabaatti hidhame jettanii hin tuffatina ijoolleen biyya arabaa mootummaa Itoophiyaatis gaachan namoota biyyoota garaagaraa jiraniifillee gaachan ijoollee biyya arabaa jirtuuf sagalee ta'a ijoolleen biyya arabaa dhiira isaa taatu dhala isaa taatu yoo ofii mana keessa jaalalaan wal miite malee gara qabsoo irrattis gara diinagdee irratti sadarkaa tokkoffaa irra jirti kanaafuu ijoollee biyya arabaati jettanii sagalee isaaniin ukkaamsina ijoollee Suudi Arabiyaa Makkaa Riyaadii fi Jidda keessatti rakkoo hamtuu keessa jiraniif sagalee ta'a isiniin ja'a kan isinitti tole sheergoo abboleewwan keessanii sagalee ta'a galatooma ulfaadha.